Wachaa jirtan qophii keenya jaataniiti. Qophii jaatanii keenya har'aaf jenne eegaluudhaaf jira. Jaatanii keenya har'aatiin keessummaan qaba. Keessummaan koo Milkii Makuriyaa jedhama. Mana murtii waliigalaa Oromiyaatti ogeessa seeraati. Mee jalqaba torban kana keessa waan nuti kaafnu keessaa torban lamaan darbe kana caffeen Oromiyaa waan addaa seenaa Oromoo keessatti waan labsii yookiin murtee dabarse qaba. Murtee sanarratti manni murtii aadaa Oromiyaa yeroo jalqabaatiif hundaa'ee jira. Manni murtii aadaa kun yeroo jalqabaaf hundaa'ullee aadaan garuu Oromoo faana ture. Kanaan dura aadaan kan inni ilaalamaa ture hawaasicha biratti yookaan immoo aadaaf turizimiitu baay'inaan irratti hojjeta. Amma aadaan Oromoo mana murtiis galee jira. Maal jettu mee achi mana murtii keessatti aadaan maali? Mee isin biratti waan jedhu irraa kaan. Waan naaf firtaniif galatoomaan jira. Gatikko utaalloon waan qabeef sagalee kiyya naaf galchaan jira. Galgala yoon si bilbilu garuu nagaa ture. Miti. Kanaaf egaa aadaan mana murtii keessatti waldhabbii hiikuu danda'a. Yookiin immoo Oromoon kana dura manni murtii ammayyaa kun osoo hin dhufiin dura seerri ammayyaa gara biyya keenya osoo hin dhufiin dura sirnatti waldhabbii hiikkatu qaba. Sirnatti waldhabbii hiikkatu kana ammas itti fayyadamuun hin danda'ama. Biyyoonni baay'eenis isa kana itti fayyadamaa jiru. Waldhabbiin karaa seera ammayyaatiin hiikuun Oromoodhaaf matuma akka keessummaa ture jechuudha. Kanaaf akkaataa seera aadaa jiruun adeemsa aadaa keessatti barameen waldhabbii hawaasni hiikkachuu akka danda'u sirna aadaa sanaaf gurmaa'insa sanaaf beekamtii kennuun barbaachisaa waan ta'eef labsiin kun bahee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee fakkeenyaaf egaa gara baay'inaan waan isaa booda kaafnee haasa'uun keenya nafu garuu mee fakkeenyaaf manni murtii aadaa kun muuxannoon addunyaa kanarraa warri kanatti fayyadamanii milkaa'an fakkeenyaaf amma Oromoon yeroo baay'ee egaa duudhaa fi aadaan inni qabu saba kaanirraa adda isa taasisa. Garuu immoo aadaan jijjiiramaa deema. Yeroo baay'ee kaalcharis daayinaamik jedhu namoonni baay'een achi keessatti mee muuxannoon addunyaa kanarraa isin gaafa qorannoo kana gaggeessitan argitan kan saba sanaaf wayye biyya sanaaf wayye jettanii akka gaariitti kan isin fudhattan jira. Muuxannoo biyyoota Afrikaa baay'eetu ilaalame. Fakkeenyaaf Afrikaa kibbaa. Biyyoota akka Naayijeeriyaa, Zaambiyaa, Bootsuwaanaa isaan kana keessatti manneen murtii aadaa hundaa'anii jiru. Manneen murtii aadaa kun bakka tokko tokkotti manneen murtii idilee caalaa bakka itti bu'a qabeessa ta'an jira jechuudha. Egaa manneen murtii aadaa kun seera aadaati kan bu'uureffatan. Seera caffeedhaan, paarlaamaadhaan, qaama seera baastuudhaan bahu miti. Kanuma dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe seera immoo akka aadaatti jaarmiyaan seera tumuus jira. Makkoo biliirraa jalqabee bakka garagaraatti godinaalee Oromiyaa garagaraatti haga ammaatti akkaataan ittiin seerri tumamu hin jira. Fakkeenyaaf naannoo Booranaatti gumii gaayyoodhaan seerri yeroon bahu hin jira jechuudha. Kanaaf seerota kana bu'uureffatanii manneen murtii aadaa seera sana kan hiikan murtii garagaraa kan dabarsan akkasuma immoo araara kan buusan caalaa akka biyyoota Afrikaa kaanii caala aadaa gabbatee qaba jechuudha uummanni kun. Kanaaf biyyoota akka Naayijeeriyaa fakkeenyaa akka dura kaase keessatti magaalaa guddaa keessatti fakkeenya Abuujaa keessatti baay'ee bu'aa qabeessa manneen murtii idileetiin qixa dhimmoota simate keessummeessaa jira jechuudha manni murtii aadaa. Dhimmoota hiikuu irrattis waldhabbii hiikuu irrattis caalaa bu'aa qabeessa wantoonni isa taasisan jiru. Mee fakkeenyaaf egaa jaarsummaa Oromootti ni malee mee aadaa jaarsummaa irraa maaliin adda ta'a fakkeenyaaf kan amma labsiidhaan lafa taa'e kun maaltu adda godha fakkeenyaaf amma jaarsummaan duruu ture har'asuma jira. Inumayyuu namoonni baay'een immoo mana murtii komatu yeroo baay'ee iddootti hang illee maallaqaan jijjiiramuu danda'a, hang bitamuu danda'a.
ragaan nuti argameef namni haqa isaa dhabuu danda'a jedhanii kaasu. Amma immoo gara biraatiin jaarsummaadhumattis deebinee ilaalle jaarsummaan kun akka kaleessaa hin jiru. Har'a jaarsummaan sunis yoo dabu argita yoo namni cubbuu harka kaa'u argita jedhu wal bira qabanii ilaalu. Fakkeenyaaf egaa jaarsummaan kun maaltu manni murtii aadaa kun jaarsummaa turerraa maaltu adda godha? Amma wanti haaraan dabalamu baay'ee hin jiru. Garuu sirna akka qabatu. Deeggarsa barbaachisaas akka argatu sirna taasisudha kan diriiree jechuudha. Kana dura bakka aadaan itti laaffataa dhufetti sirni gadaa bakka itti laaffataa dhufetti isuma sanuma waliin malli hiika wal diddaa kunis jaarsummaan kunis akkuma kana laaffataa aadaa gadhiisaa dhufee jira. Kanaaf deebisanii gurmeessuun bakka baay'ee laafetti deebisanii gurmeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf godinaalee akka Booranaa Gujii keessatti giddu galeessa irrattis immoo naannoo Shawaa kana keessatti Shawaa Bahaas Shawaa Lixaa irrattis Shawaa Kaabaa keessattis malli ittiin wal diddaan kun hiikamu hin jira. Bifa jaarmayaa fakkaatuun jechuudha. Institutionalized ta'ee hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf Boorana keessatti namni wal dhabbiin isa quunname nama biraa wajjin namni wal himachuu barbaadu eenyu bira akka deemu karaa aadaatiin dursee wanti jiru jira jechuudha hawaasa keessa. Jaarsi kana ilaaluuf hangeeffame akkuma sirna gadaatti kan hangeeffame hin jira. Hanga gumii gaayyootti oliyyata fudhachaa dabarfata fudhachaa sirni itti deemuu danda'u hin jira jechuudha. Kanaaf gurmaa'insi kanaaf dandeessisu hin jira. Naannoo giddu galeessaa kanatti yoo fudhanne wanti kun qabatamaan fakkeenyaaf godina akka Shawaa Lixaa keessatti bokkuu garaagaraatiin bokkuu cittuu bokkuu xulee akka kanatti gurmaa'insi garaagaraa hin jira. Namni fakkeenyaaf qabeenyi isaa jalaa fudhatame tokko yookiin immoo yakka walirratti raawwate tokko ajjeechaan yookiin namni qaamni gumaa muru hin jira. Kanaaf gurmaa'insa sanatti dhimma sana geeffata jechuudha. Kanaaf gurmaa'insi akka kanaa bakka jirutti sanuma cimsinaa jechuudha. Seerri amma bahe kun labsi 240 isuma kana kan jabeessu beekamtii kan kennuuf isuma kanaaf deeggarsi immoo akkamitti taasifamuu qaba. Akka laaffataan adeemne akka cimaa adeemu gurmaa'insi kun akka babal'ataas adeemu akkamitti godhamuu danda'a isa jedhu kan of keessaa qabudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma isaan kun gaafa hundaanuu caasaa akkamii of keessaa qabu? Fakkeenyaaf namoonni kana raawwatan caasaan isaan ittiin adda ba'an maali? Fakkeenyaaf amma iddoo warra akka gumii gaayoo kaaftee jirta, warra akka bokkuu xulee, bokkuu cittuu kaastee jirta. Iddoo garaagaraattis gurmaa'ina garaagaraa qaba. Oromiyaa hundaa keessatti jechuun hin danda'ama. Achi keessatti gurmaa'insi jiru maali? Akkamittiin gurmaa'u jarreen kun? Gurmaa'insa dura turee fi beekamtii qofni akka kennamu labsicha keessatti kan ta'e. Kana jechuun fakkeenyaaf gumiin gaayyoo akka gurmaa'ina tokkotti durayyuu jira. Akkasumatti itti fufaa jechuudha. Garuu deeggarsi manni murtii aadaatiif taasifamu marti ni taasifamaaf jechuudha. Murtiin gumiin gaayyootiin kennamus yookiin immoo bokkuu cittuutiin bokkuu xuleetiin yookiin akka kanatti gurmaa'insa dura tureen murtii kennamu akka mana murtii aadaatiin murtii kennameetti fudhatame. Fakkeenyaaf manni murtii idilee dhimma isaanii irra deebi'ee ni ilaalu. Dhimmi fakkeenyaaf falmii lafaati haa jennu. Falmii lafaa san gurmaa'insa aadaatiin erga ilaalamee booda manni murtii gareen tokko murtii sana irratti murtii mana murtii aadaa sana gurmaa'insa aadaa sana irratti yoo komii qabaate haala amma jiruun ol darbii gaaf yoo barbaadu haala amma tureeni gurmaa'insa aadaa kanarraa murtii kennamu diduu danda'a. Namni tokko mana murtii idilee dhufe himannaa banate akkuma himannaa haaraatti itti fufa. Labsi ammaatiin garuu akkuma murtiitti waan ilaalamuuf murtii manneen murtii aadaa kennaman
yookiin araara buusuudhaaf wanti isaan murteessan akka oliyyataatti qofa mana murtii idilee dhufuu kan danda'u jechuudha. Malee lafaa ka'ee iyyata biraa ta'ee dhimmi isaa tokkorraa jalqabu jechuudha. Yoo dhufes mirgi bu'uuraa mirgi dhala namaa kan cabe yoo jiraate mirgi dhagaa'u mirgi ragaa ofii dhiyeeffachuu mirgi walqixxummaan ilaalamu kun yoo jalaa cabeen alatti keessa seenee murtii sana diiguuf akkuma qabu jechuudha. Tole mee fakkeenyaaf amma jaarsummaa kana gama korniyaatiin wal qabatee yeroo baay'ee amma aadaadhuma hawaasa keessatti guddanne keessatti baay'inaan jaarsummaa kan taa'u maanguddoodha jaarsoliidha. Loon kana jedhu garuu iddoo jaarsummaan dubartootaatti taa'u hin jiru jechuu osoo hin taane sun yoo mee amma manni murtii aadaa amma hundaa'e kun labsiidhaan ragga'e kun giddu galeessummaa korniyaa akkamittiin ilaala? Egaa labsicha keessatti manneen murtii aadaa kun bifa lamaan ilaalamanii jiru. Tokko gurmaa'insa kana dura jiru akka mana murtii aadaatti beekamtii kennu kan jedhu. Isa kana keessatti korniyaadhaan wal qabatees haaluma dura turetu itti fufaa jechuudha. Manneen murtii akka fakkeenyaaf gumii gaayyoo godina Booranaa keessatti Gujii keessattis bakka biraattis gurmaa'insoota aadaa kan wal dhabbii hiikan hiikuudhaaf immoo hiikuurratti hojjechaa turan keessatti haalli korniyaan itti ilaalamaa ture bakki inni qabu. Gurmaa'insa sana keessatti haalli dubartoonni itti hirmaachifaman akkaatuma armaan dura tureen itti fufaa jechuudha. Gama biraatiin manneen murtii aadaa bakka itti hundeeffamantu jira akka haalaatti. Gurmaa'insi sirna gadaa yookiin immoo karaa aadaatiin ture bakka itti laafaa ta'ee bifa jaarmayaatiin hin jirretti akkuma haaraatti manneen murtii aadaa jalqabaa fi manneen murtii aadaa wal dabarfataa jedhamee hundaa'aa jechuudha. Bakka manni murtii aadaa kun sadarkaa lamaanitti hundaa'utti dubartootaaf kan kennamuu qabu. Akka kootaatti wanti teechifamee jira labsii kana keessatti jaarsoliin mana murtii aadaa yoo xiqqaate lakkoofsaan 5 fi sanaa ol akkuma aadaa bakkaa bakkaatti lakkoofsi isaa sanaa ol ta'uu danda'a. Isaan keessa ammoo yoo xiqqaate tokko dubartii ta'u akka qabdu labsicha keessatti hammatamee jira jechuudha. Egaa gurmaa'ina mana murtii aadaa sana keessatti miseensota jaarsolii sana keessatti abbaan gadaa hayyuu haadholiin siinqee wayyuu qaalluu aadaa keessatti goolli namootni akka kanatti kabajaan addaa kennamuuf dhageettii qaban hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi sirna gadaa keessattis beekamtiin kennamuuf akka hammataman jaarsolii mana murtii aadaa keessatti hammatamuu akka qaban teechifamee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee fakkeenyaaf asuma wal qabsiisee daangaan lafaa fakkeenyaaf amma wanti kun manni murtii aadaa hundeeffame kun baadiyyaa giddu galeessa godhatamoo magaalaas hin dabalatamoo afaan hojii isaanii maal ta'a? Afaan hojii manneen murtii aadaa afaan Oromoo ta'a. Kaayyoon guddaan tokko manneen murtii aadaa hundaa'aniif isin tokko seera aadaa Oromoo keessattuu immoo hiikaa wal dhabbiitii wal qabatee duudhaa seera aadaa jiru afaan Oromoo akka guddatu gabbata akka deemu taasisuudha. Isa kana irratti dirqama mootummaaf heera mootummaatiin kenname keessaa inni tokko heera mootummaa naannoo Oromiyaa keessa 106 jalatti ifatti kan taa'e aadaan uummataa akka guddataa deemu gabbataa akka deemu mootummaan dirqama qabaayedha. Uummanni immoo mirga gamtaadhaan qabu keessaa inni tokko uummanni Oromoos akka uummataatti mirga gamtaan qabu keessaa collective right isa jennu keessaa inni tokko adda dureen isa kanaa jechuudha. Kanaaf aadaa yeroo jennu immoo aadaa bifa hedduutu jira. Aadaan ittiin wal dhabbii hiikkatu qaba uummanni kun. Kun sirna gadaa keessattis iddoo guddaa kan qabu jechuudha. Kanaaf isa kanaan dhugoomsuu keessatti manneen murtii aadaa akka
gurmaanii fi beekamtii akka argatan taasisuun seerri aadaan Oromoon waggoota dhibbaatamaan lakkaa'amu waggoota hedduun dur qabuu fi amma ammaatti laaffata adeemullee dhufe inni kun deebi'ee bakkatti akka deebi'u akka guddatu gahee guddaa qabaata jechuudha. Mee xumura irratti mayyuu waan kana baay'ee wanti jabeessinee kaafnu hin jira. Giddu waa'ee magaalaa fi baadiyyaa kana oolaa kaafne fakkeenyaaf magaalaatti yeroo baay'ee manuma murtii kan seera mootummaatiin dhaabbatan kanatu baay'atu gaafan kana jedhu garuu jaarsummaan hin jiru jechuu koo miti. Isaan kunneen akka magaalaaf baadiyyaatti iddoo lachuutti hojjetu moo baadiyyaa qofatti hojjetu moo magaalaa qofatti hojjetu moo waan jedhu kanallee ta'uu kaafne. Manneen murtii aadaa guutummaa Oromiyaatti ni jiraatu akka labsii kanaatti. Bakka gurmaa'insa isaa dursee jirutti bakka beekamtii kenninutti aanaadhaan gandaan hin jedhamu. Fakkeenyaaf akka naannoo Booranaatti yoo ilaalle gandoota 2-3 bakka tokkotti ta'uu danda'a. Manni murtii aadaa tokko kan hojjetu abbaan gadaa yookiin immoo ji'oogiraafiin isaa akka aadaatti jechuudha. Akkuma gurmaa'insa ammayyaatti miti jechuudha daangeffamnedha. Akkuma sanatti beekamtiin kennamaa jechuudha. Kanaaf bakka kaanitti bakka manneen murtii aadaa kun haaraa hundeeffamanitti ganda tokko irratti akkasuma akka barbaachisummaa isaatti immoo ganda 2-3 sanaa ol irratti illee manni murtii aadaa tokko hundaa'uu danda'a. Kuni gandoota baadiyyaas ta'uu danda'a, magaalaas ta'uu danda'a jechuudha. Manni murtii ol dabarfataa ni jennu kan oliyyata qofa ilaalu jira. Mana murtii aadaatiin murtii kenname irratti si jalqabaa irratti jechuudha. Namni komii qabu, namni mufannaa qabu kamiyyuu ol siqfachuu danda'a. Aadaa keessattis olan siqfadha, olan dabarfadha. Asirratti gamma waan sadii ta'uuf deema jechuudha. Tokkoffaa jaarsummaan jira. Jaarsummaa qeetti ollaan yoo afaan jala wal darbe maatiin illee otoo nafi yoo wal dhabbiin jiraate jaarsummaan akka dhimma sanaatti yookiin akka raawwatame sanaatti ilaalu jiraachuu danda'a. Ammoo manni murtii aadaa amma labsiidhaan ragga'e kun jiraachuu danda'a. Sana booda immoo kan manni murtii mataan isaa danda'e hojjetu jiraachuu danda'a. Kanaaf dirqama miti jechuudha. Warri mana murtii aadaa bira geeffachuudhaaf dirqamuu hin qaban jechaadha. O danda'an jaarsummaan fixachuu hin danda'u jechuudha miti. Namni tokko mana murtii aadaatiin dhimmi isaa akka ilaalamuuf yoo barbaade gara sana geeffata. Fedhii isaatiin namni himate sun jechuudha. Namni himatame namni iyyanni irratti dhiyaate mana murtii aadaatti namni komiin irratti dhiyaate sun mana murtii aadaa sanatti dhiyaachuuf dirqama qaba. Dirqama qaba. Dhiyaatee garuu akkuma aadaattis dhiyaatee dhimmi kiyya lakkii jaarsa mana murtii aadaatiin akka naa ilaalamu hin barbaadu. Jaarmiyaa biraati mana murtii dileeti yookiin immoo jaarsummaa dhuunfaadhaan lakkaa'uun akka naa ilaalamu hin barbaada jechuuf mirga qaba. Mirgi isaas ni eegamaaf jechuudha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma kan biraa amma akkanumatti aadaa keessatti gaafa laallu namoonni yeroo baay'ee jaarsummaa ta'an buleeyyiidha. Umuriin illee warra waa hundumaa xiinxalanii bitaa mirgaan ilaalanii dhugaarra dhaabbatanii waa raawwatanidha. Jaarsummaa keessatti kakuun illee hin jira. Dhugaan akkanaallee akkanaa lamneef asirratti mee jaarsoliin hundaa'an akkati jette warri ulfoon warra haadha siinqee abbootii gadaa warri wayyuu warri guulaa akkum jiranitti ta'e namoonni itti dabalaman kun yookaan immoo iddoo namoonni kun hin jirretti akka tasa namoonni jaarsummaadhaaf mana murtii aadaatti dhiyaatan kun umuriin isaanii beekama wanti daanga'ee jira wanti labsiirra jiru jira. Ulaagaa jaarsolii manneen murtii aadaa filachuuf labsicha irratti tarreeffaman jiru. Ulaagaalee kanneen keessaa inni tokko umuriidha. Umuriin isaa nama waggaa 40 hanga 72 jidduu jiru. Isa kana akka kanatti umuriin daangessuun kan barbaachiseefis seeruma aadaa keenya keessa waan jiruuf sirna gadaa keessattis namni tokko umuriin hooggansaaf itti ga'u abbaa gadaatiifis yookiin immoo abbaa gadaa ta'uufis umuriin isaa 40 guutuu qaba.
afurtamatti jechuudha abbaa gadaa kan ta'u. Dhimma ilaaluufis jaarsummaadhaan dhimmoota furuufis umurii kana guutuun bilchina kana qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef haga 72tti kan jedhu taa'ee jira. Umurii gadamojjii inni jennu jira. Tajaajila active service jennu tajaajila ciminaan kennuu kan danda'u namni tokko hanga umurii kanaatti hanga gadamojjii isa jennutti. Kan jedhu aadaa keessattis kan jiru waan ta'eef aadaa keessa jiru waan ta'eef isumatu kabajamu jechuudha. Ulaagaaleen biroos jiru. Fakkeenyaaf amma ulaagaalee amma naannoo achirratti namayyuu akkatti kan naakaaftuu barbaadu jarreen kun maalirraa ta'uu danda'u? Fakkeenyaaf yoo akkama jenne warra wayyuudhaan ala ta'an tarii hojjetaa mootummaa keessaa filamuu danda'u jarri kun yookaan immoo tarii dhaabbileewwan garaagaraa keessa warri jiran filamuu danda'u. Filannoo kana hawaasatu filatamoo mootummaatu filata? Ulaagaalee ta'an keessaa inni tokko hojii mootummaa yookiin immoo dhaabbata biraas haa ta'u hojii dhaabbata akka sanaa keessa nama hin jirre ta'uu qaba. Sababni isaa akkuma heddummina dhimmaatti yoo xiqqaate torbanitti guyyaa tokko manni murtii aadaa kun gaaddisa taa'uu danda'a. Gaaddisni sun guyyaa guutuu ta'uu danda'a waan ta'eef hojii idilee akka kanaa akka hojii mootummaa yookiin immoo hojii dhaabbata biraas haa ta'u dhaabbata dhuunfaa kan qabu yoo ta'e sana tajaajiluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ulaagaan inni tokko hojii dhaabbata akka kanaa keessa nama hin jirre ta'uu qaba. Seera aadaa akkasumas duudhaa hawaasichaa keessattuu kan bakka manni murtii aadaa sun itti hundaa'u isa kana sirriitti nama beeku ta'uu qaba. Seerri manni murtii aadaa sun yookiin immoo jaarsoliin sun hojiirra oolchan ittiin murtii kennan ittiin araarsan seera aadaa bakka manni murtii aadaa sun itti hundaa'uti. Inni kun kan jedhame maaliifi egaa akkuma beekamu Oromiyaan bal'aadha. Akkuma kana aadaan uummata kanaas bakkaa bakkaatti garaagarummaa seerrumti tumamu fakkeenyaaf amma akka sikkoo mandootti seerri iddoo tokkotti yeroo tumamu jira. Waggaa tokko waggaa lamaan seerri yeroo lallabamu jira. Akka Tuulamaatti akka Maccaatti akka Booranaatti seerri lallabamu sun garaagarummaa qabaachuu malaa jechuudha. Kanaaf seera bakka manni murtii aadichaatti hojjetu san sirriitti nama beeku nama hubate muuxannoo jaarsummaas nama qabu kanneen jedhan akka ulaagaatti ta'anii jiru jechuudha. Tole inumayyuu waan gaarii naa kaaftama gaaddisa jennaan jaarsoliin kun mana murtii mataa isaaniitti ijaaramee fi mana murtii taa'umoo eessa ta'aniitu dhimmoota kana ilaalu yookiin bakki isaan dhimmoota kanatti ilaalan eessa? Gaaddisni bakka aadaa keessatti bakka jaarsoliin abbootiin gadaa taa'anii dhimma itti ilaalan araaratti buusanii aadaa keessa jecha jiru kan fudhatamee jechuudha. Gaaddisni kun akka labsii kanaatti gaaddisa mukaa jalatti ilaaluu danda'u dhimma odaa jalatti taa'anii akkuma aadaa keessatti baratame dhimma isaanii dhiyaatu ilaaluu danda'u. Labsicha keessattis sanaaf beekamtiin kennameera. Galma dhimma kanaaf qophaa'e keessatti taa'anii dhimma ilaaluu danda'u. Inni guddaan garuu akkaataa aadaa bakka sanaatti dhimmi jaarsummaan eessatti ilaallama bakka akkamitti gaaddisni taa'ama kan jedhu san jiddu galeessa hin godhatamaa jechuudha. Galmi kanaaf ijaaramus hin jiraatu kan jedhu labsicha keessa taa'eera. Garuu akkuma dhimmaatti immoo dhimmi tokko tokko malkaa irratti kan ilaalamu illee jira. Fakkeenyaaf gumaan bakki itti muramu bakka mataa isaa qabaa jechuudha. Kanaaf jaarsoliin sun illee akkuma haala isaatti akka dhimma ilaalanitti akka garummaa qabaachuu danda'a. Hawaasichi ganamatti hin gaggeeffachaa ture sanatti akkuma aadaa keessa jirutti fakkeenyaaf gumaan yeroo ilaalamu namoonni keessa hafuu hin qabne aadaa keessa jiraachuu danda'u. Jaarsolii mana murtii aadaa kan dursee adda ba'an kan filataman nama 5 yoo jiraatan akka aadaatti immoo namoonni gumaa ilaalan jedhamanii adda ba'an yeroo jiraatan walitti makamanii manni murtii aadaa sana gaaddisa sana hundeessu jechuudha. Akka kanatti labsichi aadaadhaaf akka
wantoota aadaan hayyamu hundaaf bakki akka kennamu qaawwa sana yookiin immoo akka sana hayyamuu danda'utti bifa sanaan kan gurmaa'e jechuudha. Baay'ee gaarii. Kuni mee Oromoon akka ganamtee isaatti deebi'uuf yookaan duudhaa fi safuu hawaasicharraa dhaale kan amma ammayyummaan dhufee manni murtii kunis baay'atee namni haqarra maallaqaaf deemuun faa dhufee duudhaan Oromoo ganamaan laafataa dadhabaa dhufe kun akka deebi'uuf mee wanti kun gaheen inni qabu maali? Akkamittiin ilaaltu isin? Egaa manneen murtii aadaa akka hundaan murtiin isaan kennan beekamtii seeraa akka argatu manneen murtii aadaa yookiin gurmaa'insi aadaa caasaan aadaa waldhabbii hiikaa ture beekamtii akka argatu taasisuun aadaan Oromoo keessatti waldhabbii hiikuu wal qabatu kun akka badaan deemu akka iyyuu immoo caalaatti kan hafaa dhufellee iddootti deebi'a akka dhufu taasisa. Fakkeenyaaf waa'een gumaa muru gumaan akkamitti murama? Fakkeenya namni nama ajjeesuu danda'a. Oromoo keessatti gumaan lubbuu akkamitti murama? Isa jiru aadaa keessatti waggaa muraasa dura, waggaa 50 dura, waggaa 100 dura aadaa gabbataa ture isa kanarratti. Seerri ammayyaa isa kanaaf bakka kennuu waan dhabeef gumaa yoo murames seera fuulduratti beekamtii waan hin qabneef murtii jaarsaatiif murtii aadaatiif saniif beekamtiin kenname waan hin turreefi sun laafaa hawaasni keenyas uummanni Oromoos sana dhiisaa garuma ammayyaa kanatti dubbii xiqqaafis dubbii aadaadhaan dhumuudhaaf mijataa ta'eefis sanis dhiisee gara kanatti gara seeraatti gara manneen gara abukaatoo dubbisuutti gara waajjira poolisii kanatti dhufee jechuudha. Filannoo isa jalqabaa taasisee jechuudha hawaasni keenya. Kan ta'uu qabu garuu inni aadaa kun filannoo isa jalqabaa ta'e namni wal dhabbiin yeroo isa quunnan karaa jaarsaatiin dhimma isaa akka ilaallatu filannoo isa jalqabaa ta'e gara sanaa yoo dhimmi isaa furmaata nargatu yoo yaade qof akka filannoo isa lammataatti qaama seeraa kana yookiin immoo seera ammayyaa kana akka filannoo isa lammataatti solaalee gaarii ture jechuudha. Kanaaf isa kana ni deebisa amantaa hedduutu jira. Kana caala garuu seerri aadaa tokkoon badii hawaasa keessatti raawwatamu irratti wal dhabbii namoota jidduutti hawaasa jidduutti uumamu irratti seerri aadaa tureera armaan dura. Inni kun adeemsa keessa hafaa dhufe itti fayyadamuun waan hafeef jechuudha. Isa kana deebi'anii ilaaluun akka uumamu godha jechuudha. Seera kana beekamtiin kennamuun isaa qorattoonni garaagaraa, qorattoonni seenaa, qorattoonni seeraa dhimma hawaasummaa irratti namoonni qoratan isa kana armaan dura seera aadaa akkamiitu ture? Waggoota jaarraa tokko dura uummanni Oromoo fakkeenyaaf gumaa wal qabate seera aadaa akkamiitu qaba ture? Fakkeenyaaf gumaan nama ilkaan isaa cabe ilkaan olii yoo cabee fi ilkaan jalaa yoo cabe gumaan isaa yoo cabeef qarriffaa yoo cabe garaagarummaa qaba. Inni kun garuu adeemsa keessa seera ammayyaa fuuldurattis garaagarummaan kun hin jiru. Kanaaf inni aadaa keessa jiru kun adeemsa keessa hafaa dhufeera jechuudha. Isa kana duubatti deebi'anii qorachuun akka danda'amu xiyyeeffannoo qorannoo irra akka ta'u kan taasisu waan ta'eef isa kana adeemsa keessa seerri aadaa sun deebi'aa akka dhufu gabbataa akka dhufu gaheensa olaanaadha jechuudha. Olaanaadha. Kan biraas irratti kan inni kaasuu barbaadu fakkeenyaaf amma manni murtii mootummaarraa bilisa jedhama of danda'ee murtee haqaaf dhaabbate jechuudha. Jaarsoliin amma dhaabbatan kun yoo fakkeenyaaf amma namoonni inumayyuu nama ofii kiyyaa shakkiin keessa jiru ammas gara mootummaatti akka hin hirkanneef gara mootummaatti hirkachuu jechuun siyaasaaf akka hin loogneef eegumsi taasifamuu qaba. Maali? Fakkeenyaaf amma mana murtii idilee yoo dhannee gaafa murtiin tokko darbu kitaabni qulqulluun fa'aa quraanni fa'aa dhufanii namni isaan waadaa yeroo itti galu arginee jirra.
amma isaan kunoo jaarsoliin kun gaafa dhimma namaa ilaaluu jalqaban amanamummaa isaanii maaliin beekama maaliin madaalama akkamittiin jalqabu yookaan dhugaadhaaf akkamittiin dhaabbatu ragaan isaan dhugaaf dhaabbachuun isaanii kun maaliin beekama kan jedhu otoo isaa fi jarreen kun akka siyaasatti hin hirkanne kan jedhu ta'uu kaafte. Gaaffii bareedaadha. Egaa wanti guddaan akka yaadame kana kaayyoo manni murtii aadaa hundeessuun barbaachiseef kun galma akka gahu mana murtii aadaa kan aadaa deebisuu danda'u kan amantaa uummataa horatu taasisuun kan danda'amu jaarsolii mana murtii aadaa kun bilisummaa yoo qabaatan uummata biratti amanamoo yoo ta'an kanaaf isa kanaaf dhugaaf kan dhaabbatan dhugaa baasuus kan danda'an yoo ta'edha. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaan kennameera labsicha keessatti. Inni kun jalqabuma guyyaa filataman irraa kaasee duras gaaffii kana naa kaastee ture kan filaman uummataan jiraattota naannawaa sanaatiin manni murtii namoota jaarsolii kana filachiisan koree wayii hundeessee gara jiraattotaatti ni erga. Jiraattota yookiin uummataa jechuudha kan filatu. Namni kun seera aadaa duudhaa safuu hawaasa naannoo kanaa ni beeka. Beekuu qofa osoo hin taane muuxannoo isaa qaba. Akkasumas amanamaadha. Dhugaa hin baasuu danda'a. Bilisummaan hojjechuu danda'a. Hirkattummaa malee loogii yookiin gartummaa siyaasaa malee dhimma kiyya naa ilaaluu danda'a. Kan jedhu filataa jechuudha. Kanaaf tokko achirratti ulaagaaleen kun teechifamanii jiru jechuudha. Tokko ulaagaan jaarsoliin mana murtii aadaatti filaman keessaa tokko gartummaa siyaasaarraa bilisa kan ta'e kan jiru ifatti taa'ee jira. Adeemsa keessas gartummaa siyaasaa yoo agarsiisu atattamaan kaafamuu akka qabu labsicha keessatti taa'ee jira. Kanaaf kana qofa miti. Bilisummaa mana murtii aadaa akkasuma kan jaarsolii kanaa qaamni kamiyyuu kabajuu akka qabu. Qaamni mootummaan alaas kamiyyuu bilisummaa isaanii kabajuu akka qabu. Ajaja yookiin immoo deeggarsa manneen murtii aadaa gaafatanis raawwachuuf dirqama akka qabu. Yoo kana hin taasifne ta'es itti gaafatamummaa akka qabaatu ifatti taa'ee jira jechuudha. Manneen murtii aadaa kun qaama kamiyyuu jidduu lixummaa isaanii irratti raawwate hojii isaanii jidduu lixee yookiin ajaja isaanii irree fudhachuu dhabe qoqqobuu akka danda'an akka mala tokkottis taa'ee jira jechuudha. Hawaasni qaama sana waliin akka hin hojjenne yookiin immoo hawaasa wajjiniin hariiroo qaamni sun qabaachuu qabu akka daanga'u hawaasa ajajuu akka danda'an akka qoqqobamu qaamni sun akka mala tokkotti ifatti taa'ee jira jechuudha. Bilisummaa isaanii kabachiisuuf jechuudha kunis. Ayyee kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya keessummaa jaatanii OBS keessummaan keenya Milkii Makuriyaati mana murtii waliigalaa Oromiyaatti ogeessa seeraati. Kan irratti mari'achaa jirru immoo waa'ee murtii aadaa labsii caffee Oromiyaatiin ragga irratti kan nuti dubbachaa jirru. Fakkeenyaaf amma jaarsoliin filataman kunneen erga ulaagaa jenne kana hundumaa guutanii aadicha kan itti jiraatanii kan itti dhalatanii guddatanii beekanii jenne hangameef jaarsomuu danda'u jarreen kun fakkeenyaaf amma aanaa tokko irratti yookiin ganda tokko irratti jaarsoliin filataman kun waggaan isaan tajaajiluu danda'an hangami beekamaa waan murteerra taa'ee jira ammoo yoo rakkoo wayii uumame fakkeenyaaf amma jaarsi filatame kun yoo nama loogu ta'e yookiin immoo waan uumamaas ta'e namni boqote achi keessa maaltu ta'uu danda'a jira wanta akkana seerri lafa taa'ee jira wanti muramee jira. Barri tajaajila jaarsolii mana murtii aadaa bara hojii abbaa gadaati. Kana jechuun waggaa 8 jechuudha. Akka kanatti labsicha keessatti ifatti taa'ee jira. Kana qofa osoo hin taane jaarsoliin mana murtii aadaa akkaataa seera aadaatiin tajaajilaa jiru moo miti
akkaataa barbaadamu amantamummaa uummataa horatanii hojii isaanii quuqamaan akkasuma immoo naamusa olaanaadhaan hojjetaa jiru moo miti isa jiru walakkaa 8 irratti waggaa 4 irratti jechuudha. Kun sirna gadaa keessas jira. Ni ilaalamu ni qoratamu hawaasni yaada akka irratti kennu ni taasifama jechuudha. Isa kana abbaan gadaas akkuma kana fakkeenyaaf naannoo Booranaatti ilaalle abbaan gadaa filatamee waggaa 8 osoo hin xumuriin waggaa 4 gadaa kan cabse ta'e kan ulaagaa wangoonni haalli itti jilli kaasu akka kanatti akka ilaalamuu danda'u qoratamee hawaasni yaada akka irratti kennu taasifamee kaafamuu akka danda'u ifatti taa'ee jira. Sababoota garaagaraatiinis hojii isaatti fufuu hin dandeenye nama biraatiin haalatti bakka buufamu ifatti labsicha keessa taa'eera jechuudha. Taa'ee jira jechuudha. Xumurarra geenye jirra. Mee jaarsoliin kun egaa ulaagaan garaagaraa jira. Wanta achi keessatti isaan beekuu qaban beekan jira. Kana hunda darbanii immoo dhumarra daga'anii jaarsummaatti galanii mirgi isaan qabanoo maali? Dirqamni isaan irraa eegamu. Jaarsoliin mana murtii aadaa kun hojii isaanii wajjin wal qabatee dirqama garaagaraa akka qaban labsicha keessatti taa'ee jira. Inni guddaan hojii isaanii kabajanii akkaataa seera aadaatiin qofa akkaataa seerri aadaa ajajuun qofa araara buusuu irratti xiyyeeffatanii murtii kennuun yoo araaruun sun hin danda'amne qofa amma danda'ametti araaraan dhimmicha xumuruudhaaf akka tattaafatan labsicha keessatti taa'ee jira. Yoo araarsuun hin danda'amne garuu murtii kennu jechuudha. Kanaan ala sa'aatii hojii yookiin guyyaa hojii jedhamee akkaataa seera aadaatiinis kan tumamu sana kabajanii hojjechuuf dirqama qabu jechuudha. Kanaan alatti naamusa barbaachisaa kabajuuf dirqama qabu. Naamusni kun iccitii abbaa dhimmaa eeguu ta'uu danda'a. Faayidaa irraa bilisa ta'anii hojjechuu ta'uu danda'a. Wantoonni kan kana fakkaatan labsicha keessa kan taa'an jiru. Akkasuma dambii fuulduratti bahuunis dirqamoonni dabalataa kan taa'an jiru jechuudha. Bilisummaa ofii kabachiifachuu akka dura kaasne sana jechuudha. Qaama kamiifiyyuu loogii osoo hin taasisiin inni kun aadaa Oromoo keessas jira. Loogii raawwatu jaarsi abbaan gadaa loogii saalaan haa ta'u bifa biraa bifa kamiiniyyuu loogii raawwachuun dhorkadha. Seera aadaa keessattis isa kanarraa bilisa ta'ee hojii isaa raawwachuuf dirqama qaba. Kanaan alatti akka faayidaatti wantoonni taa'an gaa tokko bilisummaan isaanii kan eeggame ta'uusaa ajajni isaanii akka ajaja manni murtii kennutti kan raawwatamuu qabu dirqama sana deeggarsa kennu qaamni kamiyyuu qaamni hawaasaa fakkeenyaaf murtii kennan raawwachiisuudhaaf akka mala guddaa tokkotti kan taa'e isuma aadaa keessa jiru qoqqobbii kan jennu jira. Aadaa keessatti namni fakkeenyaaf jaarsoliitti dhiyaachuu dide himannaan irratti dhiyaatee gara jaarsaa dhiyaachuudhaaf fedhii yoo dhabe sababuma dhiyaachuu dhabeef qofa loon 5 adabama fakkeenyaaf naannoo Booranaatti. Kuni labsii kana keessattis taa'ee jira. Bifa garaagaraatiin murtii isaanii akka raawwachiisan inni adda duraan caqasamu qoqqobbii isa jennu kanaa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu mootummaas kan mootummaan ala ta'es fakkeenyaaf afooshaaleen nama ajaja mana murtii aadaa kana fudhachuu dhabe nama dhiyaatee ragaa akka ta'u ajajamee yookiin waamamee san irratti hin argamne afoosha keessa akka bahu fakkeenyaaf umuriidhum keenyatti namni jaarsummaa keessaa ba'e horiinsaa horii namaatti hin dabalaman ibiddi hodhame mana namaatiin fudhatu afooshaa yookiin golobee kana keessaa hin hir'ifama qoqqobbii ulfaataadha baay'ee inumayyuu kan manni murtii murteessu caala namarraa adda baasuun mataansaa waan ulfaataadha wanti sun deebi'ee hojiirra ooluu danda'a kanaaf aadaan sun ol dabale inni yaanname gaaffii xumuraraa irratti
fakkeenyaaf Oromoota Oromiyaan ala jiraatan giddu galeessummaa irratti ammaaf wanti isin ilaaltan jira fakkeenyaaf amma naannoo Walloo yoo deemne aadaan jaarsummaa Abbagaar baay'ee Walloo keessatti fudhatamummaa guddaa kan qabudha. Gara Dirredawaa yoo deemne immoo Odaa jala jedhanii jaarsummaan jabaan kan ilaalamu jira. Isaan akkasii akkamittiin ilaaltan giddu galeessummaan isaanii qoratamee ilaalameera. Egaa Oromoo hundumatu aadaa kana qaba. Seera aadaa kanas gadaa sirna gadaa keessattis dhimmi kun Oromoota hunda kan ilaallatudha. Haa ta'u malee labsiin kun caffee naannoo Oromiyaatiin kan bahe waan ta'eef raawwatiinsi isaa naannoo Oromiyaa irratti kan daanga'u jechuudha. Egaa adeemsa keessa dhimmi kun qoratamaa naannolee biraattis muuxannoo kana fudhachuudhaan hojiirra oolchuu abdii jedhu qaba. Hojiirra oolchuu danda'u. Xumuruudhaaf jirra. Fakkeenyaaf amma xumura irratti yoom hojiirra ooluu jalqaba wanti kun fakkeenyaaf amma caffeen Oromiyaa labsee kana baasee pirezidaantii naannootiin caffeedhaaf dhiyaate murtii argateera. Hojiitti galumsiisa immoo yoomirraa jalqabeetu. Labsichi hojiirra oolmansaa guyyaa magaalota Oromiyaa irratti maxxanfamee baheera. Akka ta'e labsicha irratti tumameera. Inni kun itti adeemamaa jira. Afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatti hiikamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti labsichi hin maxxanfamaa abdii jedhutu jira. Dambii fi qajeelfamni labsii sana hojiirra oolchuu barbaachisus akka bahu irratti hojjetamaa jira. Sunis yeroo gabaabaa keessatti hanga fulbaanaatti wanti kun akka wanti barbaachisaan hundumtuu xumuramee hojiirra oolmansa akka eegalu akkaataa sanaan qophiin taasifamaa jira jechuudha. Mana murtii waliigalaa Oromiyaatti ogeessa seeraa Milkii Makuriyaa istiidiyoo keenya dhuftuudhaan yaada bal'aa akkasuma kan immoo hawaasichaaf murteessaa ta'e yeroo dheeraa hawaasichis kan hawwaa ture kan fedhaa ture sirnoota dhufaa darbaadhaan kaan biyya alaarraa dhufee kaan immoo biyya keessatti garee muraasarraa olaantummaa dhufeen seerri saba kanarratti fe'amee kan saatuffatamaa ture deebi'ee akkanatti seeraan mana murtiitiin wal cina dhaabbatee akka ilaalamuuf guddummaa hawaasa kanaa deebisanii fiduudhaaf Oromoo gara duudhaa isaatiitti hawaasummaa isa jaarsummaa dhugaatti deebisuu irratti wanti kun gahee guddaa ba'a jennee yaadna. Gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaallee galata guddaa qaba jedhee yaada waan daawwattaniif